وعندما يوم أنا دام تومان أنا مثلا مثلا نتوه أحمد سكنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنا لله وإنا إليه راجعون. أم سنتي كم توكتين ما توكتين كوني مالني ولتك أبغى نكون ولتك أبغى ما اتملكان ربنا واتاتكم. أبغى ينورا أكيد من ربنا مساعدة في. مفتي ميدان بيشاته إنه مامورما. شاته قالون سانف ميدان بيشاته إنغلا. ميدان بيشاته إنه مامورما ميدان بيشاته إنه منيا سما يوكاني روجا. يوكان سنيتا وري سنيتا. Addunyaan kun nu argachuudhaan maal argatte nu dhabuudhaan maal dhabdilaat. Addunyaa kana gaafa irra hin jirre gaafa irraa dabarfanne maal hir'ifnee deebinaa gaafii keenya hundaaf. Har'a kitaaba tokkotu cufamee jechuudha. Abbootiin Islaamaa, barattoonni Islaamaa, ulamaa'ii Islaamaa, hayyoonni Islaamaa warri as keessatti keessanuu Rabbiin abbaa kiyyarraayis anarraayis jazaa bismillah qofan. Abbaan kiyya asanaan inni dalagate xiqqoodha barsiifachuudha. Har'a xiqqoodha ana barsiisuudha. Nama ulamaa jaalatu, nama barattoota jaalatu, nama ibaadaa jaalatu. Sila anarra namni biraatu beekaa namni biraa dubbatee irra gaarii ture. Dhalootaan umrii isaanii har'a waggaa 100 ga'anii jiranii isaanii deemu ilmaan 16 qaban dubartii 8 fi dhiira 8 qabanii sarka isaa 3 gara fuula Rabbii deeme 13 jira ilmaan 13 sanirraa har'a nama 180 jira. Nama 180 kan maqaa katabadhee qabu santu jira. Gammachuu guddaan na dhageemaa tana hundarra tana gammachiifte isin abbaa kiyya akkana na wajji gaggeessuun tun irra na gammachiifte jazaa rabbi sinaa qaban. Anilleen isinilleen nama akka abbaa kiyyaa kanatti guyyaa gaggeessaa isaanii tolu rabbi sinaa taasisan jazaa rabbi sinaa qaban. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.